godhe waaqoo guutuu yoom takka amaaraa puush godhe leenjisoo diigaa yoom takka amaaraa puush godhe bar waggaa 8 adda isaa ila adda isaa fuudhee akkana xiyyiiti kenne harka kennuu diddaa harka murate leenjisoo diigaadha ammas Useen Bune jechuudha jedhan Aadam Saaddoo kagaraanu bahe dubbisi waraqata kananiin kilaashii akkana itti qabanii kagaraanu bahe garaggannu haa deebu jedheetini waraqata nyaate argitanii gootonni duraanii seenaa akkasii qaban sanyii Taaddee Birruufiin jedha dhaqee leenca darbaa dhaqee makiinaa dhaqee maal darbaa yoo sirraa hafe ayyoon ta'e miskiina hedduutu biyya jira kan karaa makiinaa irra bulaartu Finfinnee asii Boolee Mikaa'el keessa osoo gadi buuteeti ijoollee haadhaaf abbaa ajjeesanii abbaa irraa ajjeesanii haadha irraa ajjeesaniitiin rakkattee akka maletti jirtu hedduutu jira Finfinnee keessa Boolee Mikaa'el gadi bu'i yoo haadha faaxeetiif leenca kennuun feene yoo asliidhaaf leenca darbuun feene gadi bu'i Boolee Mikaa'el keessa deemiiti biyya bilbilii raayyaa abbaa mancaa irratti maqaa kiyyaan nama tokko rakkataa rakkoo baasi jedhiin wallaahi kazibaalaa keessaa qocee nyaataaru jira ka haadhaaf abbaa irraa ajjeesanii haadhaaf abbaan qabne jira. Isiin harma kana qirxii akkanatti baaftee dhuftii bar saraataa fardaa uffattee qirxii harma akkanatti baaftee as keessan gadi ilaalaa inni asiin gadi ilaala inni ka gallaalu maal inni jidduma harmaa kana gadi ilaala bar uummata as kee boolla tana keessa gallaalee miira keessa galu osoo boolla waan itti iyyuu argin ta harmaa tana keessa gallaalee miira keessa galee achi leenca darbu akka waan siiwaa gootu isiin siyyuu qufan qabdu. Osoo boolla weenni. Ati ka eenyu ati kan Oromooti qabeenyi kan kee horee kan Oromoo hundaati kan kee bichaa miti kan Oromoo hundaati haada laddee fiddu malee haati kan kee meeqatu rakkataa jira ollaan kan kee meeqatu quufee jira fakkeenyaaf ollaan kan koo hiyyeessaa ollaa bullaa jedha ollaan asli hiyyeessaa ollaa bullaa jedha indeeta saasabu akkamitti dhattee dhiiga Haacaaluu Hundeessaa irra dhaabattee leenca darbitaati dhiiga Eebbisaa Addunyaa irra dhaabattee leenca darbitaa mana Tigireetitti Eebbisaa Addunyaa guyyaa guutuu kan Finfinnee keessa Reeffasaa Rarraasaa olee Tigireedha bar gumaa Haacaaluu baqabna amaalii Haacaaluu Hundeessaa akkasiyyoo Haacaaluu Hundeessaa hunduu harree seenaa wallahi Oromummaa isinii wajji himachuun na salachin wallahi abaaboo torba naa guutaa dheengadda mana nama wayii jala ta'a wallahi ka rabbiin kun natti argu mana nama wayii jala ta'a achi ta'a xiyyaara kana makiinaa kuma tokko makiinaa kuma lama xiyyaaraan push godha maqaan Addaamii koo jettiin isa maqaan isaa Adam Addaamii koo maqaa kan keetu beektasi waamaan jirtu Addaamii koo siin jedhaarti siin Addaamii koo kibareellinya Addaamii koo isin laal ka saraataa fardaa kan ofi dhoofte harmi kun qirsiin harmaa akkana mudhataa akka garannatti duuba kanaan qullaa jirti duuba kana uffata ofirraan qabdu inni san warra laalee achuma waa darba Addaamii koo Addaamii badi rabbi Addaamisi haa balleessu wallahi billahi nan gubedde wallahi nan gubedde sila ka giftari kenna beer amaarati leenca kennaa oolu giftari amaaraa maa dhufee leenca isinin kenne wallahi amaarri guyyaa takka dhuftee pushna gooteen beektu rabbiin natti ragaadha dhuftee amaarri guyyaa takka pushna gooteen beektu tasa guyyaa takka Sanu yoo ta'e beerri amaaraa tun kun ammoo bee waan qoosuuf asliinis waan qoqqoosanii waan tokko tokko dhaqanii push godhani yoo jara push godhan mate achiin kan wallahi mee dhiira amaaraa tokko dhaqee Oromoo push godhu yoo argitan isiniif yakkamaa Tigireellee akkasuma jechuudha gowwaaniif koon kan kennuma kanniin sijjamir gaafa Oromoon cabdu'a sarraa dhufee wannoorraa dhufee wayii cabsee Oromoo keessa seenee Oromoo keessa bulee Oromoo keessa nyaatee hawwiyyee koo galatoomii kabaja. Altuun cabsanii bardurallee goobanaa daachatti intala kennanii nadhoonu cabsanii dhiirri kenna kana argannaan haadhafa baay'ee gurgurata takkiisaa qabu salphaadhaayi. Oromoon kenna kan itti duutullee eegama beeraa jala duuti qabsoollee gadi jirtu eegama beeraa jala jejjirti
Jireenya ofiilee kan jirtu eegama beeraa jala jirti. Goonni Oromoolee hudduma beeraa jalatti du'a. Beera naftanyaa hudduu beera naftanyaa raanafu beerri naftanyaa finfinnee keessa maaliin deemti quumtaadhaan deemti sarbaan kun hundi ala jira. Sanuma dhaalee achi fudhanii mana farshooti galanii fudhanii itti diran sibiila nagayatti. Gaafa kan karaa cufaa gootatu riip. Haati faate gizee mana banattee teentu goonni du'ee ati asirra teetta. Saree Oromoon jedhamtu ati. Arsii maqaa nyaatte jedhan. Inni kati doe garuu hudduu beeraa jala doe. Isi bakka miira keessan galin. Yaa gisee takka Kanaadaa kana dhiisi bosona galiiti. Oromoo mataa hayyuu achi as gargalii rashan waa tana godhaa bara. Wallaahi. Rashananii bakka Itoophiyaawii ta'ee jiraadhu jira bakka yeroo tokko. Amma humna kanarratti Oromoo rashanuu miti dhufuu ta'etu rashanuu hin dandeettu dulloomte dhiisi. Onne makabda arta malee bara mati nende mal nama rashan hu yirenyi rashan no wallahi garanna gubata wallahi asli rabbi ya kade garanna gubata wallahi malib na kennu dabe fasontane jarana miskina me katu jira artistin kenna kanama Muhammad bin Al Jazeera itti kadhatu artistii kenna eenyu maqaan isaa dhukkuba narviitiin qabameti itti kadhataa jiran maaf isaaf hin galchu birrii leencaan bitee amaaraa darbuusan makiinaa takka bitu $80 baasa $80 garuu maalis saba ofiitiif biyyatti galee biddeen qarqaaru. Dhiisi bakka lubbuu dhiisi miira keessaa. Maleessa ummatuma tuulamaatiif jedhaniitiin dhiiga tufanii gastii keessatti wallaana eeganna dhukkubdeerra bahee deeme duddi kun qaxaffana jedhee dadhabe ummata tuulamaatii nama miliyoona Rafaaxee maal jechuudhaati ka eegan kee guddaan kun dhukkubu warri qaqallaan akkam taya. Warri kakadhaan bara habiibii kiyya lafeetu ta'a kiyya fooni na dhukkuba bar ka warra kakadhaa sun lafeen hin teetti. Dhugaa rabbii mati dhukkuba amma eegan kee. I'm single too. I'm single. Any affair, boy. You single? I'm single. No, me, I need this gurrati hunda tetusan. This black teta Egypt tusan I need. No. This yes I need. Yeah gurrati san. Yes I am wal jalacho. You like this one? Yeah. Oh, me. Oh yeah, that with me. You, I like you, but no, not need. I need this gurrati. But as soon as I see Ajira Miskina, come in, feel like they come in Israel, Rabbi. Come my job. Come Yes, it is me. I like you. Me. I like you. Me. Yo, is that the virus you sit there, Morocco? Let's go, everybody. Let's go for make people. Guys, I was at the Namni Garaba was at it. Please, I was at the Naguta. Lama Sadafa and a Moy and Nebabo Naguta. Let's go, everybody. Let's go, everybody. Take your food to Sania. This one? Yes. How could he? No. Sit down, me. The man is enough. Let's go, family. I've been looking for believe. Where are you now? Believe. Listen to me. Believe. Abugia dami. Mana to be for you, Buramura. It is abdi. Abugia. Believe. 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 Where are you living now? Nigeria. Ghana of Africa. You're now in Nigeria? Yeah, Abugia. Nigeria. Okay. You are why you're all Manato Kesa will go Gurachi Bichan. This one is Kenya. This one Kenya. Kenya. Kenya? Kenya is not good.